Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Luugoo konfiraansii waldaa dargaggootaa gaggeesse. Itti gaafatamaan waldaa dargaggootaa kutaa magaalaa Luugoo dargaggoo Ibraahim Kulusee kaayyoon konfiraansichaa dargaggeessi gurmaa'insa isaa cimsatee ijaarama biyyaa irratti dammaqinaan akka hirmaatuuf kaka'umsa uumuuf ta'uu ibseera. Dargaggoonni sadarkaan jiran akka gahoomanii barreeffama kana hubatanii akka gahoomuu danda'aniif barreeffamni kaayyoon isaa tokko guddaan dargaggoota gahoomsuudha. Sirna cimaa namni yoo gahoome namni cimaa namni yoo cime immoo sirna cimaa ijaaraa jechuudha. Namni cimaan sirna cimaa ijaara waan ta'eef ijaaramni immoo dakanaa ol ka'eetiin hin deemu waan guddaa gubbaa sanitti hojjetu waan danda'uuf dargaggoonni keenya kana beekanii barreeffamicha kana gabbu'aniitiin irra mari'atanii yaada dabalataa illee waa jiraatu ta'e irratti dabalaa jiranii bifa gaafiitiin wantoonni adda addaa illee wantoonni kaasanii jiranii jechuudha. Keeyyata kanallee irratti mari'atanii keeyyata irratti dabalamullee haga jiraachuu danda'utti marii kana keessatti waa baay'eetu argame jechuudha. Akka keeyyata ta'e irratti dabala. Kanaaf gaggeeffame. Guddina biyyaa ariifachiisuu keessatti qoonni dargaggoota olaanaadha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaa obbo Mulaatuu Kabbada. Addunyaarras gaafa laallu addunyaa kalaqaa addunyaa waa hunda uume warraaqsa industirii jaarraa 18ffaa 19ffaa irraa kaasee hojii guddaa kan hojjete humna dargaggootaati jechuudha. Humni waa uumuu danda'u biyya kana addunyaa kana har'a sadarkaa artificial intelligenceedhaan deemuu danda'u waa kalaquu danda'u hundi humna dargaggeessaati. Dargaggeessi humnaa fi beekumsa qabu jijjiirama biyyaaf oolchuu akka qabu dhaamaniiru. Humni kun yoo maal ta'e yoo barate yoo gurmaa'e sammuusaa humnasaa beekumsasaa gara waa jijjiiruutti gaafa fide addunyaa jijjiiraa jechuudha. Kanaaf akka sagantaa keessan irrattis taa'ee gurmaa'insa dargaggoo cimaa fi sirna cimaa ijaaruu jedhaa. Sirna cimaa kan ijaarru dura wal dubbisnu, dura wal dhaggeeffannu, dura eenyummaa keenya hoo beekne jechuudha. Nu eenyu, ani eenyu, maaltu narraa eegama jedheetu dargaggeessi kun kana gaafa bare boruuf abdii ta'a jechuudha. Hirmaattonni konfiraansichaa hojii gama hundaanuu mootummaan hojjetaa jiru cina dhaabbannee fayyadamiinsa keenya mirkaneessuuf cimnee ni hojjanna jedhan. Akka dargaggeessaattis akka dhuunfaa kootis abdeetuuf gochuudhaan addunyaa faana tarkaanfachuudhaan olola mootummaa irratti biyya irratti sirna irratti deemu kanu dura nan dhaabbadha ejjennoo jedhuun qabaachuudha akka nama dhuunfaatti. Akka magaalaa Adaamaatti hojiilee gurguddaatu hojjetamaa jira jechuudha. Yeroo dhiyoo kana keessa yeroo dhiyoositti yeroo hojiilee gurguddaa hojjetaa turre ammallee gara fuulduraatti hojii gurguddaati nu eeggata jechuudha. Kanaaf kana milkeessuuf immoo irratti mari'achaa jirra jechuudha. Innaa walumaa galatti waldaan dargaggoota Oromiyaa gaaddisa dargaggoota Oromoo hunda waan ta'eef haala kanaan cimsinee itti fufuunaan jedha.